waan takka deddeebistanii kan kaastan irratti yaada kennuun fedha. Waan Jawaar irratti ta'e jedhamu kun maal jettanii kan isin kaastan ummanni keenya kan baruu qabu akka har'aa toon ta'in kaleessa jijjiiramni kun fiduudhaaf gaafa eegallu nama waggaa tokko mitiiti guyyaa tokko sa'aa tokko sakandii tokko Oromoodhaaf qabsaa'e kamuu walitti qabnee walitti makamnee wal qabanneetu tokkummaa Oromoo ijaarraa karaan keenya sana qofa jenneeti kan biyya ollaa jirullee kan biyya hambaa fagoo jirullee waammannee wabii walii taane humna walii taana humna dabalataa walii taana jenneeti waloo affeerre wal waamne kanaan qofa qabsoon Oromoo kan cimuu danda'u tokkummaan Oromoo kan inni cimuu danda'u jenneeti. Sana keessaatii obboleessi keenya nama takka hundi keessanuu akkuma hubattan gaafa miilli isaa biyya kana ejjetu kaasee ulfina guddaaf kabaja guddaan isa simanne hundi keessanuu hin beektu. Sanaan boodas hojii guddaa hojii bal'aa waliin hojjetaa dhufne waliin hojjetaa turre. Kaleessas obboleessa keenya har'as obboleessa keenya borus obboleessa keenya. Wanti tibbana kana ta'ee jedhamu poolisootaan halkan dhaqanii eegdota biraa kaasan kan jedhu dhageenye hundi keenya gaddinee hatattamaan dubbiin kun akka irraa dhaabbatu ta'utu irra jiraata jennee hundi keenya iyyuu morminee namoonni kana raawwatan seeraan gaafatamuu danda'utu irratti jiraataa amantaa cimaa qabna kana irratti nullee. Waan namni baruu qabu ituu obboleessa keenya balleessuu barbaanne hidhuu barbaanne biyya kanattuun affeeru inumaa ka isa mitiiti isa kaan isa hidhamaa ture iyyuu gadhiisaa turre waan ta'eef ituu kan inni baduu barbaanne nama isa eegu iyyuu eegduu isaa goonee hin eegnu turre garuu lubbuun qabsaa'aa kanaa nama yartuu akkatti akka hin dabarre jecha eegaa turre waan ta'eef wanti irratti raawwate ammallee fudhataman qabu hin mormina borus waliin hojjenna waliin qabsoofna. Kanaafuu ummanni keenyas isinis akkasitti hubachuun gaarii. Bakka dogoggorreetti garuu wal mari'achuu qabna. Bakka dogoggorreetti wal sirreessuu qabna. Bakka dogoggorreetti wal gorsuutu nurra jiraata. Malee wal balaaleffachuun wal yakkuun wal balleessuun qabsoo saba keenyaa ajjeesaa dadhabsiisaa dhufe malee hin cimsine hin jabeessine. Kanaaf sanarraa barannee hundaayyuu gaaddisa hooggansa Oromoo jennee cinaatti hin gannee wal qabannee wal ijaarree saba kana yoo nuti tokko taane malee tokkoomsuu hin dandeenyu jennee waliin hojjetaa jirra waan ta'eef kana jabeessinee hojjechuun dirqama hunda keenyaati jenneeti kan amannu eegallee jirra. Akka inni milkaa'u akka inni fiixa ba'u godhuu danda'utu nurra jiraata. Waan raayyaa ittisa biyyaa waliin wal qabsiistanii kaastan muummeen ministiraas as waan jiraniif teenyee waliin ilaaluun barbaachisaadha. Raayyaan ittisa biyyaa hundi badiin qabu hundi yakkamaa miti. Yakkamaan garuu isa keessa jiraachuu hin danda'a. Kan badii qabu keessa jiraachuun mala. Kana ilaallee sirreessuun dirqama hunda keenyaati waan ta'eef hooggantoota kallattiidhaan humna kana bobbaasan waliin teenyee mari'annee fala akka inni argatu godhuun barbaachisaadha. Kan magaalaa Harar magaalaa Dirree Dhawaa rakkoo hedduu keessa ture har'allee rakkoo keessa jiru dubbiin kun dubbii ulfaataa fi cimaadha.
magaalaa Hararii hanga tokko karaa qabsiisuudhaaf yaalamee jira. Rakkoon cimaan nurratti dhufaa jiruu fi uummata keenya illee haalaan dararaa jiru rakkoo magaalaa Dirree Dhawaati. Dubbii kana gadi teenye ilaallee maddi rakkoo kanaa, abbaan rakkoo kanaa, uummata kana kan dararaa jiru eenyu kan jedhu ilaallee falakaa'uun barbaachisaadha. Yeroon isaas har'a waan ta'eef dubbii kanas yoo ilaalle gaarii ta'a jenneeti kan laallu. Obboleettiin kiyya afaan keenya afaan biyyaa haa ta'u jennee waan gaafanneef manni barnootaa nurratti cufamee jira kan jette. Bara kana keessa kun ta'uu isaatti hin gaddina. Afaan kun afaan kabajamaa uummata bal'aadhaan dubbatamu, afaan guddaadha. Kamis haa ta'u kam inni mana barumsaa har'a cufu soo jiraate nama dogoggore, nama karaarraa kaate, jaallannes jibbines afaan Oromoo afaan biyya kanaa hin ta'a. Kanaaf qabsoofne hunduu kanaaf qabsaa'e. Eenyu irratti fedhuun barbaannu, eenyu dirqiin akka inni fudhatu hin barbaannu. Walii galteef, wal jaalalaaf, amantaan afaan sabni guddaan dubbatu waan ta'eef afaan biyyi kun itti tajaajilamu akka inni ta'u yoo ta'e cubbuun qabu, yakkummaan qabu, badummaan qabu, kan immoo akka inni fiixa ba'u kan hojjennu ta'uu keenya ibsuun barbaada. Egaa erga kana jenne rakkoon deddeebi'ee nurratti dhufu kun maaliif akkas tahaa? Kaleessas rakkoo ture, har'as rakkoo jira kan jettan dhugaadha. Kun waan haalamu miti. Rakkoon har'a nurra jiru rakkoo hanga kaleessaa miti. Hangi tokko nurraa furamee jira. Garuu har'as rakkoo keessa jirra. Akka Oromiyaatti rakkoo hedduu jira. Lixaanis yoo laalle, kibbaanis yoo laalle, giddu galas haa ta'u bahaan. Rakkoon kuni maali yoo jenne ammallee erga miila hiikkachuu jalqabneetii hidhaa ofirraa hiikkachuu eegalle malee xaxaan nurra jiru, shirri nurra jiru, dabni nurra jiru hedduudha, bal'aadha jenne kan nuti dubbannu qabatamaan waan nuyi har'a argaa jirru kanadha. Shira guddaatu nurratti deemaa ture, nurratti deemaa jira. Daba guddaatu nurratti deemaa ture, har'allee daba guddaatu jira. Sanatu nu hammacaa jira gamaaf gamana har'allee. Kun dagatamuu hin qabu. Kun akkamitti keessaa baana dhaabbannee wal mari'annee akkamitti ofirraa furreet miilla lamaan deemnee bakka barbaanne geenya kan jedhu dhaabbannee ilaaluu fi wal mari'achuu danda'uun, walitti dubbannee wal deeggarree wal gargaarree waliin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Wanti biyya kana keessatti hubatamuu qabu, nus waa'ee tokkummaa lallabaa baane, waa'ee wal jaalalaa, waa'ee waliin jiraachuu biyya kanaa iyyaa baane. Maaliif biyya kanaaf sanatu ta'a jenneeti, sanatu fala jenneeti, sanatu mala jenneeti. Yoo kana jennu garuu nuti qofti waan tokkummaa hawwineef tokkummaa dhufuu hin danda'u. Waan nuti qofti jaalala hawwineef, lallabneef wal jaalalli dhufuu hin danda'u. Nami hunduu kan baruu qabu eenyus haa ta'u eenyu, kan Oromoo jaallatus kan Oromoo jibbus kan baruu qabu. Nuti biyya kana keessatti wal ulfina walii laanneetu, wal kabajneetu, wal qixxummaadhaan waliin jiraanna jenne malee wal tuffachaa waliin jiraanna hin jenne. Kun baramuu qaba. Eenyuyyuu har'an tuffachuu barbaada taanaan fudhataman qabu. Madaallii kamiin, ulaagaa kamiin? Har'as gabroonfataa kaleessaa nutti deebisuudhaaf hawwa yoo ta'e Oromoo fi Oromiyaa gidduutti fudhataman qabu, iddoon qabu ta'uu hin danda'u. Nama hunduu kana baruu danda'utu irra jiraata. Barrisaaf jabannisaa irra darbee jira. Irra darbee jira. Dhaloonni har'a jirru dhaloota kana baachuudhaaf qophii qabnu miti nuti. Mirga keenyaaf jennee, bilisummaa keenyaaf jennee
eenyummaa kabaja sabummaa keenyaaf jennee gatii kaffalle namni kamiyyuu gatii nuun kaffalle. Kanammoo dhiiga keenyaan qabsoo keenyaan hin eegganne ammas har'as borusoo ta'e. Kun beekamuu qaba, kun hubatamuu qaba. Kun daangaa nuti bira darbuu hin dandeenye. Daangaa irra cehamuu hin dandeenye. Haa ta'u garuu sanaa asitti tokkummaan, walqixxummaan, ulfina walii laachuuf kabaja walii laachuun bakka jiraatetti tokkummaa biyya kanaaf har'as borus hin hojjennu. Isatu nu baasa, isatu nu fayyada waan ta'eedha. Hamma inni kaan nu kabaju nus kaan kabajuu qabnu. Hamma nuti isa kaan kabajnu inni kaan ulfina nu laachuu qaba, kabaja nu laachuu qaba. Nu salphisaa, nu tuffachaa, nu xireeffachaa nu waliin jiraachuu hin danda'u. Nus kaaniin salphisaa, kaaniin xireeffachaaf xureeffachaa, kaan nu simatee nu fudhatee waliin jiraachuu dandeenya jenneen amannu. Biyya kana keessatti olaantummaan eenyuyyuu akka inni dhufu hawwii akkasiin qabnu nuti walqixxummaaf tokkummaan wal jaalalliif wal kabajanii ulfina walii kennanii waliin jiraachuutu dhufuu qaba biyya kana keessatti jennee amanna. Kana kan ta'uu qabu. Kanaaf kun akka inni dhufu hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Deemee rakkoon keenya ammallee qe'ee keenya keessaa hin baane. Iddoo biraatti quba qaburra of keessa ilaaluun ammallee nu barbaachisaadha. Keessumaa warri biyya kana hooggannu dhaabbannee har'allee ilaaluun dirqama keenya. Isin kaastanii jirtu. Mataan keessan akkasii, miilli keessan akkasii. Har'allee iddoo tokko tokkotti jijjiiramni hin dhufne. Rakkoon Dirree Dhawaa keessatti nu rakkistu etuu caasaa cimaa, gurmuu cimaa qabu etuu qabaanne hanga kana uummanni keenya hin dararamu. Magaalaa Dirree Dhawaa qofa otoo hin ta'in iddoo kaanitti illee dhukkubni jabduun har'allee waliin dhoksine. Isin dhoksuus kan nuti hin barbaanne dhukkubni jabduun har'allee nu keessa ODP keessa hin jirti. Kanas hin dhoksuun barbaannu. Halkan tokkotti dhukkuba keenya, xurii keenya ofirraa dhiqannee jirra jennee isin gowwoomsuu hin barbaannu. Dhukkubni jabduun hin jirti. Maaliif? Kaleessa gaafa qabsoo kana waliin qaban jalqabnu, gaafa gadi baanee qaama falmuu qabnu, lubbuu keenya laannee falminu, kan waadaa walii galle as geenya dhaabbachuuf hin turre. Imaanaan isin nutti kennitan kana qofa hin turre. Imaanaa guddaa ture kan nutti laattan. Waadaa gurguddaa walii galle. Baay'een isaan raawwanne kan isin hin sobnu. Hin taane. Kanaaf ammallee dhaabbannee dhukkuba keenya hiikkachuu danda'u nurra jiraata. Gaafa lafti gubattu wal bira dhaabbannee gaafa lafti qabbanooftu deebinee wal dararra yoo taane waan kaleessaa daganneetu quuqamaa fi aantummaa saba keenyaa daganna yoo taane hin ta'u. Har'as abbaan barbaade kan inni hubachuu qabu. Wanti Oromoon hin feene nuti fe'uu hin dandeenyu, waan Oromoon hin jaallanne nuti jaallachuun hin dandeenyu, nuun malu hin ta'u. Kanan goone. Kanatti deebi'uun nurra jiraatan jennu. Hanqinni jajjabduun, dogoggorri jajjabduun nu keessa hin jira irrallee. Hin jira. Kanaaf kana waliin dhaabbanne ilaallee walitti dubbannee kunin ta'a, kun nuun ta'u, kunin nuu mala, kun nuun malu jennee walitti haasa'uu danda'uutu nurra jiraata. Walitti dubbachuu danda'uutu nurra jiraata. Obboleessi kiyyaa kaleessa siriira nagaa baanee jirra borus hin baana jedhe sirriidha. Ukkaanfamuun qabu uummanni kun waan isaan taane anaaf ta'uu hin danda'u. Waan anaaf hin taane isaafis ta'uu hin danda'u. Waan komatu, waan jibbu, waan isaan malle sabni kun borullee bahee mormachuu qaba. Irra jiraata jennee amanna. Garuu
waan cimaa fi waan jabaa isin kaastan tokko jira. Naannoo biraatti namni hiriira nagaa gaafa ba'u nagaan bahee galaa, kan keenya garuu lubbuu gannee gallaa, dhiiga dhangalaafnee galla, maaf taa keenya kan jedhe dhimma jabaa. Haa morman, haa gaafatan, gaafa hiriira nagaa ba'an, gaafa walitti qabannu tasgabbii cimaa fi of eeggannaa cimaadhaan godhuun garuu dirqama keenya. Kanarratti rakkootu jira, wal dhoksuun nurra jiraata jedhee yaadu'an hanqinatu jira. Kun immoo rakkootti nu gashaa jira. Waan hin taanetti nu gasheetu waan tahuu qabu akka inni hin taane taasisaa jira. Waan tahuu malle akka inni ta'u godhaa jira. Kana dhaabbannee ilaaluun nu barbaachisaa jedhee tayyaadha. Haa ta'u garuu mirga keenya gaafachuun, mormachuun nu barbaachisaadha. Mormannee tasgeenye, gaafannee tasgeenye, namni kennaa nuu kenne hin jiru. Borullee gaafachuu qabna. Sirnaan, seeraan, tasgabbiidhaan, wal dhagahuudhaan, wal hubachiisuudhaan garuu ta'uu danda'utu irra jiraata. Yoo kana ta'uu baate ummata guddaadha nuti, ummata bal'aadha. Rakkina baay'eedhaaf of saaxila. Hundaa ol, hunda caalaa waan yoomiyyuu Oromoon dagachuu hin qabne waa'ee tokkummaa Oromooti. Yoo tokkummaan Oromoo hin jiraanne rakkoon Oromoo taakkuu tokko ni hiikkattu. Tokkummaan biyya kanaas, rakkoon biyya kanaa hiikkate, tokkummaan biyya kanaas yoo hiikkanne biyyi kun rakkoo kana keessaa ba'uu hin dandeessu. Rakkoo kana keessaa ba'uu hin dandeessu. Haa gaafannu mirga keenya, garuu waan nagaa dagachuun nurra hin jiraatu. Haa gaafannu mirga keenya, waan tokkummaa keenya miidhuu hin dandeenye danda'u irraa of haa qusannu. Haa gaafannu mirga keenya, fira keenyaa fi diina keenya adda baafachuu haa barru. Fira keenyas dabarsine loluun nurra hin jiraatu. Kan boru gaaddisanuu ta'uu danda'u. Yoo kana ofirraa of eegganne eenyu ta'e eenyu qabsoo Oromoo as ga'ee hin yaadda'ina. Qabsoo Oromoo fuuldura eenyu dhaabbachuu hin danda'u har'a. Eenyuyyuu fuuldura dhaabbachuu hin danda'u. Hireen qabsoo Oromoo jiraachuu fi dhabamuu lammaadhaan. Hireen qabsoo Oromoo jiraachuu fi dhabamuu Dr. Abiyyiin kan murtaa'u miti. Miliyoonotatu qabsaa'ota miliyoonotatu jira waan ta'eef. Isaa ol garuu gurmuun nu barbaachisa. Wal dhagahuun nu barbaachisa. Ifatti wal gowwoomsuu fi wal sobuu otoo hin ta'in waan hadhaadha jedhanii walitti dubbachuun, waan mi'aadha jedhanii walitti dubbachuun har'a nuuf nu barbaachisa. Harka walii dha'uu miti, dhugaa walitti himuu, haqa walitti himuu nu barbaachisa. Waan ta'eef rakkoon jajjabaan nurra jira, dhugaadha. Kana haaluun qabnu, haaluun nurra hin jiraatu. Asiif achiin kan harka nu harkisu, kan miilla nu butu waa hedduu jira. Sababa kanaani wantoonni kaleessa waadaa walii galleeyyuu etuun raawwatiin, etuun xumuramiin as kan ga'an. Waan ta'eef ummanni keenya guutuun har'as wal gurgufachuunii fi wal dhageenye bakka wal qeeqnutti wal qeeqaa, bakka wal komannutti wal komachaa, garuu tokkummaa keenya, wal dhageettii keenya cimsinee hojjechuun barbaachisaadha. Har'as nuuf murteessaan isa jenneeti kan amannu. Gara fuula duraatti fiiguu fi tarkaanfachuu keenya kan murteessu isa jenneeti amanna waan taaneef kana jabaannee yoo waliin hojjenne rakkoo har'a nurra jirtu kana ofirraa furuu dandeenya. Borus guyyaan keenya guyyaan hunda keenyaati. Bariin keenya jennee abdanna. Kanaaf iyyuu manguddoon qeerroof qarreen keenya, abbootiin gadaas hundi keessan iyyuu akkuma wal gargaarree hojjechuu jalqabneen nagaadhaaf, tokkummaadhaaf wal gargaarree haa hojjennu jedha. Ulfaadhaa.